Yaa Waaqayyoo waa'ee obboleessa koo si haa galatu. Waaqayyoo warra waamee karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessa. Isaanoo akka keeka isaatiitti akka yaada isaatiitti kan waamamanidha jedha. Nama kanasitu waamee nama waamte immoo gargaartaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqa banaa kenniif. Ameen. Yesuus Kiristoos akkuma laga garbummaatti kufeetu hin jiru galaana kee barbiratti Waaqa banaa nan argee achitti harki Waaqayyoon irra ture sagaleen Waaqayyoon haa dhufe jedhe garbichi kee. Waaqni banaan obboleessa qofa kennamu. Ameen. Utuun dhorkamin wanta ati garaa isaa keessa keesse dabarsee nutti dubbatu. Yesuus sabi kun si dhaga'a garbicha keetiif ergaa kenne. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Ameen. Nagaawtani ho'aadhamni baay'ee inni anumatti anatu hidhateeraa ho'een beeku malee garuu xinnoo ho'i jira. Yoo eesii dabaluun danda'ame dheenaasaa. Anyways Waaqayyoon hin galateeffannaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Baga jiraattan Waaqayyoof galata kennaame. Hallelujah. Isa nama jiraachisu, isa nama eegu, isa guyyaas namaa kennu maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Asitti haftaa kanan darbitu ittuma nuun jedhu seexanni. Waaqayyo garuu ittuma nuu dabalaa, ittuma nuu dabalaa, ittuma nuu dabalaa adeema. Ameen. Daangaa keenya hin bal'ise mootiin. Galanni isaaf haa ta'u. Eenyu bal'ise? Mootiitu bal'ise. Waan mootiin jedhee dubbatee murteessee galagalan qabu. Olii murtaa'e. Ameen ameen. Olii naa murtaa'e dhame. Sodaatinaa jedha. Anaaf olii naa murtaa'e dhamas. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo iddoo silanuu dubbifame irra deebi'ee dubbiseetan. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaallaa. Har'aa mata dureen irratti dubbadhu harka Waaqayyoo jala of galchuu mata duree jedhudha. Submit to God. Submission jechuudha of galchuu harka Waaqayyoo jala. Dubbichan dubbisaa Iyyoob 22 qabee amma 30tti. Waaqayyotti araaramii nagaatti jiraadhu. Sila dhageessaniittu innaa ta'ee afaan Ingiliffaan yeroo dubbifame submit jedhee jalqabamni. Ittuma gaashaa wal geeddaree wal jijjiiramee hiikame gara afaan Oromootti surrender submit jedha afaan Ingiliffaa iddoo baay'eetti. Waaqayyotti araaramii nagaatti jiraadhu. Kanaanis wanti gaariin siif hin dhufa. Seera afaansaa keessaa ba'u fudhadhu. Dubbii isaas garaa kee keessa kaa'adhu. Ati gara isa hundumaa danda'utti yoo garagalte deebiteen ijaaramta. Ati jal'ina godoo kee irraa hin fageessita. Warqee biyyoo keessa warqee Ofiiris kattaawwan bishaan keessaa gidduu yoo keesse inni hundumaa danda'u immoo warqee keef meetii kee isa gati jabeessa yoo siif ta'e inni kunis warqee biyyoo keessaa warqee Ofiiris kattaawwan bishaan keessaa gidduu yoo keessa inni jedhu hiikisaa xinnoo ifaa miti asirratti garuu yoo tuffattee warqee kee akka waan gati jabeessaatti ilaaluu dhiiftee Waaqayyoon ofirratti yoo moosiftee hiika jedhu qaba. Warqee biyyoo keessa warqee Ofiiris kattaawwan bishaan keessaa gidduu yoo keesse inni hundumaa danda'u immoo warqee keef meetii kee isa gati jabeessa yoo siif ta'e yommus ati isa hundumaa danda'utti hin gammaddaa yelloo malees mataa kee gara Waaqayyootti ol hin qabatta. Isa hin kadhattaa inni siif hin dhaga'a. Ati immoo wareega kee hin baafta.
wanta ati murtoo gootu dhaabbataa siif hin ta'a. Ifnis karaa keetti nifa. Isa of gurguddisee baannatu Waaqayyo gad hin deebisa. Isa gad deebi'aa immoo in oolcha. Inni nama balleessaa qabu iyyuu in oolcha. Ati garuu sababii harki kee hin xuraa'inii fi in ooltaa jedheedha. Ameen. Yaaqoob 4:7 immoo dubbisa. Kana malees iddoo tokkoon dubbisa utuu sagaleetti lixini amma Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irraanii isinii dubbisa. Kunoo akkas jedha sagaleen Waaqayyoo. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa, seexanaan immoo morma. Innis isin dhiisee hin baqata. Ameen. Filiphisius boqonnaa 2:8-10 immoo itti dabala. Filiphisius 2:8-10. Inni gad of deebisee hamma du'aatti, hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Eenyu? Eenyun? Yesuus edhaame. Yesuus edha. Haalleluuyaa. Maqaan kun baay'ee natti tola. Hunduma keenyatti sin tola maqaan Yesuus Kiristoos. Yesuus inni jedhu isa ibsa. Gad of deebisee hamma du'aatti, hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaarra caalchisee guddaa ol isa qabee maqaa kamirrayyuu caalu kenneeraaf. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafarraa, warri lafa jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhee jedha. Ameen. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waa'ee harka Waaqayyoo jala of galchuu kadhatameera. Dubbii Waaqayyoo tallixa. Harka Waaqayyoo jala of galchuu yookaan submit of gochuu. Harka kennuu sin ta'a. Surrender. Harka kennuu. Wal jijjiirameetti dhimma ba'ameera. Garuu xinnoo garaagarummaa qaba. Surrender jechuun humnaanis ta'uu danda'a. Wanti humna nama caalus harka nama kennisiisuu danda'a miti. Submissioniin garuu abbaatu jaallatee fedha isaatiin of kenna caalaatti. Yeroo waa'ee of kennuu yookaan harka kennachuu haasofnu yookaan yeroo dubbiin kun dubbatamu at least yaadonni 2-3 tokko gara sammuu keessaniin dhufu jedhee yaada. Harka kennuu, harka kennachuu maal yaaddan? Harka kennuu tokko, 2 jira gara biraan sittan of kenne jechuu yaa kooluu galuu, hirkattummaa gaafachuu kanatu gara yaada keenyaatti dhufa. Egaa harka kennuu yookaan submissioniin akka dubbii Waaqayyoottis akkuma sekulaariittis ulaagaa guutuu qaba. Namni yeroo harka kennu maal faatu ta'a yookaan immoo namni harka kennatu nama attamiiti isa jedhuu fi ulaagaa qaba. Yoo xinnaate namni harka kennatu waan 3 dhiisuu qaba. Waan 3. Tokkoffaa fedha ofii isaatii dhiisuu qaba. Namni harka kennatu. Lammaffaan mirga isaa dhiisuu qaba. Fedhii isaa dhiisuu qaba, mirga isaa dhiisuu qaba. Inni kan biraan immoo filannoo isaa. Fakkeenyaaf kana malee kun naan ta'u. An kanan jaalladha, kana immoo hin jaalladhu. Yoo kana naa goote malee inni kun naan ta'u jechuu hin danda'u namni harka kenne. Maaliif harka kennuun qaama kan biraan hoogganamuu fi of murteessuu jechuudha. Qaamni kan biraan akka namarratti mo'u yookaan waan fedhasaa akka namarratti raawwatuuf eeyyamuudha.
namni akkan isiniin jedhe fedha isaatiin harka kennuu danda'a. Dirqamaanis immoo dirqamsiifamee harki kennisiisuu danda'a qaamni biraan. Dubbii Waaqayyoo keessaa fakkeenyaaf jaallatanii warra harka kennan iddoo baay'ee jira. Fakkeenya yoon isinii kaasee macaafa moototaa 2 keessatti yeroo raajiin Elsaayi biyya Samaariyaa keessa ture, biyyi Samaariyaa beeloftee Sooriyaadhaan marfamtee rakkina keessa yeroo turtee jedha. Macaafa moototaa 2:7-4 yoo laaltan. Namoonni 4 Israa'eloota keessaa magaalaan Israa'el yeroo sana Samaariyaadha, lamxiidhaan qabamaniitu karrarra taa'uudha. Namni lamxii qabu tuuta yookaan gurmuu Israa'elootaa gidduu taa'uu hin danda'u. Dhukkuba daddarbaa gatii ta'eef tuttuqaadhaan waan darbuuf akka isaan of keessaa baasanii killaa duuba ka'an Museen isaan ajaje, Waaqayyo karaa Musee. Jarri kun arfan killaarra taa'uudha. Israa'el beeloftee jirti. Jarri rakkina lama keessatti kufan, tokko dhukkubni isaanii sabarraa adda baasee jira. Inni kan biraan immoo akkuma waliigalaattuu mandarri sun, magaalaan sun marfamtee beelaan qabamteerti. Gaaf tokko murteessaniidha. Murtoo maalii? As yoo teenyes beelaan dhumnaa. Kanaafuu dhaqnee garaa yoo nu laafannuuf laafanii, yoo nu ajjeesanis immoo nu ajjeesanii dhaqnee harka laannaa jedhan jedha. Eenyutti harka laanna jedhanii? Loltoota Sooriyaatti dhaqnee harka laannaa. Yoo gara mandaraa dhaqnee beellis jira, warri Israa'elis ofitti numbutan. Kanaaf loltoota Sooriyaa warra kaambii keessa jiran dhaqnee achitti mooraa waraanaatti harka laannaa. Isaan barbaadu dhaqe. Harka keenya laannaa. Fedha keenyaan dhaqnee itti of kenninaa, waan jaallatan nu haa godhanii. Yoo barbaadan nu haa ajjeesanii, yoo nu ho'an haa ho'anii jechuudha kun. Harka naqeetti kennaa. Karaa biraa sabni Israa'el yeroo adda addaatti sababa abboomamuu dhiisaniif dirqamaan harka kennisiifamaniiru mootota adda addaa jalatti yeroo baay'ee. Dirqamaan mootii Baabiloon jalatti, mootii Asoor jalatti utuun jaallatin fedha isaanii malee dirqamsiifamanii, warri kaaniin ajjeefamanii, warri oolan immoo harka kennatanii humnaan dirqisiifamanii biyya isaaniitii baafamaniiru. Gara dubbii Waaqayyoo Iyyoob iddoo dubbifne sanatti yeroo as deebinu lakkoofsa 21 irraa maal jedha? Waaqayyotti araaramii jedha. Nagaatti jiraadhu jedha. Harka kennuu yeroo jedhu maaltu gara sammuu keessanitti dhufa? Yeroon jedhe sila maal jettanii jalqaba waa'ee waraanaati miti? Waraanni qaamni lama ilaaf ilaameedhaan walii galuu yeroo dadhabu humnaan abbaan dha'ee qaama kan biraa mo'ate haa injifatee itti fufuudhaafiti waraanni ka'a banama. Miti akkas miti? Sirrii man jedheen? Waraanni akkasi kan hubeennutti akkasumas. So Waaqayyotti araaramii jedha kutaa'uun. Maal jechuudha? Namni akka araaramuuf gaafatamu nama attamiiti? Nama lola keessa jiru salphaamatti nama nagaadhaan walii wajjin oolee bulee nagaa wal gaafatee gammachuudhaan walii wajjin jiraatu abalutti araaramii jedhamu miti? Kanaaf Waaqayyotti araaramii. Asirratti garuu ati Waaqayyo wajjin wal lolteettaa jechuu duwwaa miti. Waaqayyotti araaramii nagaatti jiraadhu jedhee maal jedhaa? Seera afaansaa keessaa ba'u fudhadhu, dubbiisaas garaa kee keessa kaa'adhu. Lakkoofsa 23 irra jira ijoonsaa. Ati gara isa hundumaa danda'utti yoo galagalte deebitee in ijaaramtaa, ristoordii taataa jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyotti araaramii nagaatti jiraadhu. Waan inni siin jedhu dhaga'iidha ijoonsaa. Waan inni siin jedhu fudhadhuudha. Dubbiisaa garaa kee keessa kaa'adhu. Seera afaansaa keessaa ba'u immoo irraan kaatinii fudhadhu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaafi submissioniin fedha ofiitiin mirga ofii sarbisiisanii Waaqayyo jalatti
harka kennachuu jechuudha. Maal of keessaa qaba? Tokko dhaga'uu of keessaa qaba. Lammaffaan abboomamuu of keessaa qaba. Dhaga'uu fi abboomamuu. Kunis immoo konsikwensii qaba. Yookaan immoo gad of deebisanii Waaqayyo irraa dhaga'uudhaaf murteessuun yookaan immoo Waaqayyo irraa dhaga'anii Waaqayyo jala harka Waaqayyo jalatti gadi of qabanii buluudhaaf murteessuu dhiisuu fi murteessuun lachuun isaayyuu konsikwensii qaba. Lakkoofsa 29 irraa maal jedhaa sumarraa? Isa of gurguddisee baannatu Waaqayyo gad deebisaa'edha. Isa of gurguddisee baannatu Waaqayyotu gad deebisaa'edha. Isa gad of deebisu immoo in oolcha inniidha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaafi waa'ee submissionii harka Waaqayyoo jala of galchuu. Harka Waaqayyoo jala of galchuu. Mee Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7 sila dubbisettan isin deebisa. Yaaqoob 4:7 achi isin deebiseen harka Waaqayyoo jalatti gad of deebisuun maaliif nu barbaachisa? Maal nu godha? Isa jedhu ilaalla. Maaliif barbaachisa? Maaliif baay'ee murteessaadha? Dubbiin Waaqayyoo hundumti isaa waan jireenya keenyaaf bu'aa buusu as keessa nuu kaa'amee jira. Waan nu gargaaru, waan nu ijaaru. Deebitee ijaaramtaa yoo gara isaatti garagalteedha Iyyoobiin. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa jedha lakkoofsi 7. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa. Waan irraa citetu jira lakkoofsa 6. Yoos inni jedhu yaadatu jira jechuudha. Inni yaada rarra'etu jira. Yoo maal ta'e harka Waaqayyoo jala of galchuun narraa eegama. Inni ayyaana isa caalu immoo hin kenna. Kanaaf caaffanni qulqullaan Waaqayyo warra kooraan ol of qabaniin hin morma, warra gad of deebisaniif garuu ayyaana kenna jedhaadha. Warra kooraan ol of qaban Waaqayyotu ittiin morma. Warra gad of deebisaniif immoo garuu ayyaana kenna. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa. Seexanaan immoo morma inni sisin dhiisee hin baqataa jedha. Kutaan kuni yeroo baay'ee dhimma itti baana. Garuu irraa kunnee waan dhimma itti baanu natti fakkaata si'a baay'ee. Gadi fageenyaan waan hubatame hin fakkaatu. Hubannaa kooti ta'ee isinis akka itti ilaaltaniittu isaan beeku. Maal jedhaa? Seexanaan immoo mormaa jedha. Seexanaan mormaa hin jedhu. Seexanaan immoo mormaa inni sisin dhiisee baqataa jedha. Isa dura garuu yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa'edha. Maal jechuudha? Yoos harka Waaqayyoo jala of galcha, harka Waaqayyoo jala jirtu taanaan humna ittiin mormitan qabdu jechuudha. Yoo ittiin mormitan isin dhiisee baqachuunsaa dirqama jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaafi bittaa yookaan mootummaa Waaqayyoo jala jiraattanii, harka Waaqayyoo jala jiraattanii seexanaan mormuu fi bittaa gara biraa yookaan mootummaa kan biraa jala teessanii mormuun tokko miti jechuudha. Durs harka Waaqayyoo jala of galcha. Acha abbaan jiru seexanaa yoo morme dhiisee baqata. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kanaafi maaf nu barbaachisa gaa harka Waaqayyoo jala of galchuun? Tokko trustii nuyi Waaqayyoo irraa qabnu argisiisa. Hammam akka nuti Waaqayyoon amanannu argisiisa. Waaqayyoon hammam amananna? Namni maaliif harka Waaqayyoo jala of galchuun waan Waaqayyo isaa murteesse duukaa luucca'uun isa dhibaa? Amantii irraan qabu jechuudha karaa bira yookaan haasaa kallattiidha yoo dubbanne yoon Waaqayyotti jireenya koo hundumaa kenne maalitti nafaa'edha jechuudha. Maalitti hafeen jireenya koo sitti kennee, mana koo sitti kennee, bara koo sitti kennee maalitti nafaan immoo irra caalaa Waaqayyoon trustii gochuurra ofiisaa trustii yeroo godhu harka Waaqayyoo jala of galchuu sodaata.
yookaan harka waaqayyoo jala of galchuu dhiisa. Namni qaama amanu tokko yookaan qaama baay'ee jaallatu tokkoof of kennuun jala of galchuun isan dhibu. Sagalee waaqayyoo keessaa ergaa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 24 yoo dubbifanne gaariidha. Trustii nuti waaqayyoo irraa qabnu hammam akka waaqayyoo nu amanamuti argisiisa harka waaqayyoo jala of galchuun keenya nutti. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 24 fi 25 ilaakas jedha. Waldaan kiristiyaanaa harka Kiristoos jala akkuma of galchitu haati manaas waan hundumaatti harka abbaa manaa ishee jala of haa galchitu. Asirra yoon dhaabadhe amma siikaa kan biraatti hiikamuu danda'a. Meenan fullaasa. Lakkoofsa 25 itti dabala. Kiristoos akkuma waldaa kiristiyaanaa jaallatee waldichaafis dabarsee of kenne akkasumas abbaan manaas haadha manaasaa haa jaallatu jedha. Waldaan kiristiyaanaa harka Kiristoos jala akkuma of galchitu haati manaas waan hundumaatti harka abbaa manaa ishee jala of haa galchitu. Kiristoos akkuma waldaa kiristiyaanaa jaallatee jaallachuu duwwaa miti maal godhe? Waldaadhaafis dabarsee of kenne. Xiqqeenya haadha manaa argisiisaa jiramin jechuudha asii. Itti gaafatamummaa cimaa hundaa'uun abbaa manaarra jira. Akka inni dabarsee of kenne akka sanaa jaallatudha. Haati manaa waan jaallattuuf habitamtuuf yookaan jala of galchitu jedha. Abbaan manaa immoo gadi qabee habushuutu hin ta'in of kennee fi jaalalaan hageggeessuudha. Harka nama jaallatanii jala galu waan barbaachisaa ta'eef jireenya koof murteessaadha jedhanii waan itti amananiif of kennu yookaan jala of galchuu isa jedhu isinitti argisiisuudhaaf. Kutaan keenya Yaaqoob 4:7 maal jedhe? Yoos harka waaqayyoo jala of galchaa jedha. Yoos harka waaqayyoo jala of galchaa seexanaan immoo mormaa jedha. Dura seexanaan mormina miti jechuudha. Make sure ta'uutu nurra jira harka waaqayyoo jala of galchuu keenya. Kana achi akka ijoollee lubichaa ta'uutu dhufa. Maqaa Yesuus Kiristoos waan ta'e duwwaadhaaf iddoo hundaatti hojjetame jechuudha. Bulchiinsa isaa jala galuutu barbaachisa. Miseensa bulchiinsa qaama sanaa ta'uu barbaachisa. Waaqayyo mootummaa dukkanaa, mootummaa seexanaa, mootummaa sana nama balleessu, mootummaa badiisaa keessaa gara mootummaa jireenyaatti, gara mootummaa waaqayyootti warra dhiiga Yesuus Kiristoosiin bitaman hundumaa baaseera, as dabarseera. Eessatti dabarsee? Gara mootummaa jireenyaatti, gara mootummaa ilma isaa Yesuus Kiristoositti nu dabarseera. Maaltu rakkoo uumare yoo jettanii namatu shaakala isa dur qabu sana gadhiisuun isa rakkisa. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessa jirra. Keessumaa warra sitiizinii taane wanti kun nuu gala jedhee yaada. Yeroo harka wal qabnee waan ta'e jennu sana yaadattuuni. Harka wal qabanii kakuutu galamamni maa jechuudha? Jalqaba irratti seera biyya kanaan buluudhaaf ofan dirqamsiisaa jechuudha. Waan ati jetteen fudhadhaa. Waan ati naan jette isan raawwadhaa. Isan dur shaakalee isa dur biyyi koo ittiin bultu akkaataa biyyi koo ittiin geggeeffamu sanatu hin ta'in amma isa dhiiseen kan keen fudhadhee jechuudha miti. Akkuma kana Waaqayyo kakuu haaraa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos karaa dhiiga isaatii yeroo nuu dhaabe kakuu haaraatti nu gashe. Maaltu ta'are? Haa ta'u iyyuu malee namni biyya kana keessaa waan ati jettetti walii gala jedhee waan seerri biyya kanaa naan jedhuun fudha jedhee yoo seera biyya kanaa cabsee maal ta'a? Hin adabama. Qaagodi adabama. Adabni Waaqayyoo garuu akka adaba isa biyya lafaa kanaa miti. Ammuma waan namni irraa kaateef shax namatti hin godhu. Garuu in adaba Waaqayyo. Yeroo nuyi shaakala isa kan biraa isa keessa turretti deddeebinu, yeroo nuyi jireenya isa Waaqayyoo keessaa nu baase
isuman tuttuqaa isumattan bubu'aa isan naa ta'e jennee yeroo nuyi tuttuquutti kaanu tarii nu ilaalaa irra nuu darbaa nu ilaalaa garuu adabamuunsaa hin hafu namni. Kanatu rakkoo ta'a Waaqayyotu as nu dabarsuu dhiise miti isa jedhu isinii deebisuufan jedha. Waaqayyo mootummaa haaraa keessa nu kaa'eera. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Ameen. Shaakala mootummaa isaatii akka qabaannuufis nu gargaaru. Waan mootummaan isaa jaallatu, waan bulchiinsi isaa barbaadu, waan akkaataa geggeeffama seera Waaqayyoo keessatti jireenyi keenya akka eegamuuf Gooftaan ayyaana nuuf haa baay'isu. Kanaaf harka Waaqayyoo jala of galchitu seexanaan mormitu innoo naannoo keessanittuu hin dhiyaatu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gizaatii isaa bulchiinsa isaa keessa teessee garuu ittiin mormuu dhiisi afaan isaa haqqachuu hin dandeessu. Maaliifi kennataadha jireenyi namaa jechuudha. Attamitti morma? Utuu haasofnuu maqaa Yesuus Kiristoosiin ifachuu duwwaa miti kun. Mormiin yaada jireenya namaa keessaa ka'a. Utuu arrabni hin dubbatin utuu afaan hin jedhin tarii afaanni jechuu danda'ayyuu ta'a. Tarii dubbiin ibsuu danda'ayyuu ta'a. Garuu keessi mormine taanaan hojiitti hiikamuu hin danda'u. Waaqayyo humna isaa nuuf haa kennu. Humna ittiin isaa wajjin dhaabannu, humna ittiin mootummaa isaa keessatti ijaaramnu Waaqayyo nuuf haa kennu. Trustii Waaqayyoon amanachuu keenya argisiisa. Isaaf nu gargaara, kanaaf nu barbaachisa. Fakkeenya boqonnaa 3:5 irraa maal jedhaa? Garaa kee guutuu Waaqayyoon amanadhu jedha. Garaa kee guutuu. Ganama warri kadhannaa irra turtan waa'ee garaa guutuu, fedha guutuu kakaafnee turre. Waaqayyo tasuma walaallammiidha kan inni jibbu. Walaallammii. Kanaaf dubbiin Waaqayyo iddoo baay'eetti garaa kee guutuu, fedha kee guutuu, humna kee guutuu irraa hafaa malee jechuudha. Irraa hafaa malee jireenya keenya barbaada. Irraa hafaa malee nu booji'e. Irraa hafaa malee utuu achitti qaama keenya kan biraan hambisin as nu dabarse. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Kanaaf garaa kee guutuu Waaqayyoon amanadhu jedha. Fakkeenya boqonnaa 3:5 hubannaa ofii keetti hin hirkatin. Nan danda'an jedhin. Tarii waa hubatteetta ta'a. Tarii wanti sii galee jira. Tarii waa sii mul'ateera ta'a. Haa ta'u iyyuu malee isatti hin hirkatinii. Garaa kee guutuu Waaqayyoon amanadhuudha. Kanaaf Waaqayyoon amanachuun keenya hammam gaa? Waaqayyoon hammam amanannaa isa jedhu nu argisiisa. Harka Waaqayyoo jala of galchuun. Inni lammaffaan baay'ee isaa tuttuqeera amma seexanaan mormuudhaaf humna nu argachiisa. Seexanaan mormuudhaaf humna nu argachiisa. Maaloon harka Waaqayyoo jala of galchuun. Namni harka Waaqayyoo jala hin jiru taanaan gaaraantii hin qabu jireenyi isaa. Bulchiinsa Waaqayyoo jala hin jiru taanaan gaaraantii hin qabu. Tarii fedhuu danda'a, barbaaduu danda'a, garuu humna ittiin kadhatee mormee seexana cabsuu hin qabu, diina cabsuu hin qabu. Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha jedha dubbii Waaqayyoo. Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha. Isa jala namni jiru kattaasa hundumaa danda'u jala kan buufatu jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf achi harkasaa jala of galchaa jedha Yaaqoob. Harkasaa jala isa danda'aa ta'e, isa kattaa jabaa ta'e, isa waa keessa ba'ee sitti ba'uu hin dandeenye, isa lolee sii mo'uu danda'u yoo sitti darbatame isa sirraa qolatu atoo isa jala jirta eessaan si argata. Kattaasa hundumaa danda'u jalatti baqachuu isa jala of galchuu. Amantoonni Yaaqoobitti dubbatu kuni jireenyi isaanii baay'ee rakkina keessa kan jiran fakkaatu. Baay'ee kan meesdaappii ta'e fakkaata jireenyi isaanii. Maqaadhaaf amantoota, of course amantoota, obboloota koo jedhee isaan waama iddoo baay'eetti. Garuu jireenyi isaanii baay'ee rakkina keessa kan gale attamitti fakkaata? Kana hubachuudhaaf gara lakkoofsa tokkootti ol deebine yoo ilaalle Yaaqoob boqonnaa 4 mee lakkoofsuma 4 irraan isinii dubbisa. Isin namoota garagaggaltuu nanaattiin jedha. Isin namoota garagaggaltuu nana biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo akka nama godhu hin beektanii isinii jedha.
hin barreessin ammayyuu namni michuu biyya lafaa ta'uu barbaadu diina Waaqayyoo of godhaa. Waaqayyotu diina isa godhata miti beekaa. Namni biyya lafaatti michoomuu gaafa barbaadu isatu diina Waaqayyoo of godhaa. Hin barreessin akka kun ta'e deebi'a harka Waaqayyoo jala of galchaa. Fedha mataa keessanii yaada mataa keessanii isa biyya lafaatti michoomuudhaaf isin kakaasu dhiisaati as deebi'a harka Waaqayyoo jala of galchaa jedha. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Seexanaan immoo morma. Innis isin dhiisee baqataa'edha. Innis isin dhiisee baqataa. Inni sadaffaan yaada Waaqayyoo isa gadi fagoo hubachuu nu dandeessisa. Maaloon harka Waaqayyoo jala of galchuun. Harka Waaqayyoo jala of galchuun tokko trustii amanamummaa amanachuu keenya hammam akka inni ga'u hammam amananna Waaqayyoon isa jedhu. Inni lammaffaan humna nu argachiisa seexanaan mormuudhaaf. Harka Waaqayyoo jala hin jirru taanaan mormuu hin dandeenyu. Inni sadaffaan yaada Waaqayyoo isa gadi fagoo hubachuu nu dandeessisa. Hariiroo keenya jabeessa. As jirra taanaan eenyu wajjin jirra jechuudha. Isaa wajjin jirra. Isaa wajjin dubbanna. Isaa wajjin hin baana. Isaa wajjin galla. Kun immoo Waaqayyo jalatti gad of deebisuu keessaa argama. Harka isaa jala of galchuu keessaa dhufa. Fedha isaa barraa, yaada isaa barraa. Maal gochuu akka inni yaadu, karoora maalii akka inni qabu jireenya koo keessatti, jireenya kee keessatti Waaqayyo maali pilaaniin isaa kan jedhu kan nuyi barru harka isaa jala yoo teenyeedha. Yoo isatti madaqneedha, yoo isaa wajjiniin haasofna ta'eedha. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 17 irratti Waaqayyo akkas jedheedha. Waaqayyo yaada isaatti waanan gochuuf jedhu Abrahaamiin nan dhoksaare jedheedha. Waaqayyotu akkas jedheedha. Waaqayyo mootii waaqaaf lafaatu waanan gochuudhaaf jedhu Abrahaamiin nan dhoksaare jedheedha. Argitanii? Abrahaamiin nan dhoksaare sana wajjin dubbatu, sana wajjin haasa'u, sana wajjin hariiroo qabu. Isa fedha isaaf jireenya isaa naa kenne. Yommuu ba'i jedhe isa anaaf jedhee ba'e. Attamittan dhoksaa jedhe Waaqayyoodha. Fedha Waaqayyoo. Waaqayyoo waan inni hojjechuuf jedhe itti mul'isa jechuudha. Nama isaa wajjin dubbatu, nama harka isaa jala jiru, nama fedha isaa dhiise, nama mirga isaa dhiise. Nama wanta isatti tolu hundumaa dhiise. Isatti jetten fudhadha nama jedhu. Waan ati jetten naa ta'a nama jedhu. Ati naa murteessi nama jedhu. Waaqayyoo yaada isaa hin dhoksaareedha. Itti dubbata. Waaqayyoo isa uumaa waaqaaf lafaa ta'etu, isa lafi baachuu hin dandeenyetu, nama foonii garuu nama jireenya isaa irratti isa moosise. Yaada koon dhoksu jedhe. Galanni bara baraa isaaf haa ta'u. Raajii Amoos boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa maal jedhaa? Namni lama walitti dhufanii utuu waliif hin galin walii wajjin dhimma tokkoof adeemuu reedha. Namoonni lama utuu waliin galin walitti dhufanii dhimma tokkoof waan tokkotti fuulleffatanii walii wajjin adeemuu hin danda'aniidha. Waan tokko galmaan ga'uudhaaf, waan tokko fiixaan baasuudhaaf walii galuu isaan barbaachisaadha. Ilaaf ilaamee barbaachisa. Walii wajjin haasaa godhachuu barbaachisa. Yoo attam ta'e gaariidhaatu barbaachisa. Walii wajjin dubbii barbaachisa jedha. Akeekii Waaqayyoo maali? Tokkoffaa isa baruu barbaachisa. Fedha Waaqayyoo baruu barbaachisa. Fedhi Waaqayyoo sun immoo attamitti akka raawwatamu walii wajjin haasaa barbaachisa lamaanuu. Waaqayyoon trust gochuu. Maal jechuu keeti? Maal argine as keessaa yoo jettan Waaqayyoon trust gochuun
karaa kan mul'ata yoo isa jala of galchine. Hin amananna dhugaadhaan ta'uunsaa kan inni mirkanaa'u kunoo an sitti of kenneera. Humna ittiin seexanaan morminu argachuu yoo barbaanne kunoo si danda'an hin danda'u narratti mo'i. Yaada kee hubachuu barbaada. Fedhi kee maali? Waldaa koof, maatii koof, jireenya koof, ijoollee koof, biyya koof fedhi kee maa inni yaa Waaqayyo? Harka Waaqayyo jalatti gad of deebisu. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Kadhannuu gabaabsine. Hallelujah. Hallelujah. Meen kadhannaa daqiiqaa 5 tokkoon kadhachuu barbaada. Jireenya keenya Waaqayyotti laannu dadhabnee irra ta'uu danda'a tarii. Humni kadhannaa keenya laafeera ta'uu danda'a. Nan dadhabee naagamee kan jennu jirraa laata? Waaqayyo nu jabeessuu barbaada. Waaqayyo hariiroo keenya haaressuu barbaada. Waaqayyo yoo nu ifates nu jaallateeti, yoo nu huruurses nu jaallateeti, yoo nu dheekkames nu jaallateeti. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen ameen. Jajjabaadha. Baay'ee dheeressina miti garuu humna keen barbaada. Lafan jiru kun naagalaan jiru. Iddoon dhaabadhu kun badaanaa ifaa miti. Jireenyi koo garuu dadhabbii keessa jira. Jabaachuun mon barbaada. Humna keen barbaada. Waan ati naaf argite arguun barbaada. Kan jennu laphee keenya bannu Waaqayyo ergaa isaatiin jireenya keenya keessa lixuu barbaada. Jajjabina isaatiin nu argachuu barbaada. Harka isaa isa hiixatee nama qabuun nu qabee ol nu baasuu barbaada. Waaqayyo jireenya kee restore gochuu barbaada. Yooti gara isaatti galagalte deebitee ni ijaaramtaayidha. Deebitee hin dhaabatta. Akka ati baddee caccabdee achi naftuuf miti. Dubbiin Waaqayyo restore si gochuudhaaf dhufeera. Ergaan Waaqayyo si jabeessuudhaaf dhufeera. Sagaleen Waaqayyo si kaasuudhaaf dhufeera. Sagaleen Waaqayyo diina kee lafarraan kutee sitti abdii horuudhaaf dhufeera. Hallelujah. Humni Waaqayyo jireenya keessa na argatu guyyaa kana. Maqaa Yesuusin warri dadhabdan jabaadha. Maqaa Yesuusin warri kuuftan kaa. Maqaa Yesuus Kiristoosin kaa dhaabadha. Humna Waaqayyo argadhaati. Hallelujah. Humna Waaqayyo argadha. Dibata Waaqayyo argadha. Simboo Waaqayyo argadha. Maqaa Yesuus Kiristoosin jilbi keessan haa jabaatu. Humni keessan haa haarawu. Hariiroon keessan haa haarawu. Waaqayyo wajjin tokkummaan qabdan kan haaraya ta'u. Waaqayyo ati gaariidha. Si haa galatu. Maqaan kee haa eebbifamu. Hallelujah. Si haa galatu bara baraan. Si haa galatu bara baraan. Si haa galatu bara baraan. Namni nuun argine yoo ta'e yoo ati nuun argiteetta. Rakkina namaa jireenya namaa keessa maal akka jiru ati Waaqa argituudha. O si haa galatu. Si haa galatu kana booda waan nu kaafteef si haa galatu. Dubbiin kee waan nu dhufeef si haa galatu. Akka sagalee keetti akka dubbii keetti nuu ta'eera. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa Yesuusin. Ameen. Dubbii ati dubbatte keessaa waa tokko naa mul'ate kanatti nu banne har'a garuu Waaqayyo yeroo karaa kee dubbatee yeroo hundumaa akkasiin dubbatu seexanaan mormuu akka dandeessanitti harka Waaqayyo jala of galchaa yeroo jedhu waa yaade. Seexanni of tuulaadha. Of tuulummaa wal mo'uu hin danda'u. Namni tokko gad jedhee harka isa guddaa jala galuutu irra jira. Waaqayyoon sagalee isaatiin nutti dubbate mikaanii dhaabannu miila keenyaan. Jaalalli kee naaf haa ta'u innati jettee raawwatamu. Jaalalli kee naaf haa ta'u innati jettee raawwatamu. Jaalalli kee naaf haa ta'u innati
jettee haraawwatamu. Mee faarfannaa kana faarfannaa. Harka Waaqayyoo jala of galchuun keenya hammam akka isa jaallannu hammam akka isa amanannu humna ishee kanarratti akka argannu nutti hime Waaqayyo. Ofii keenyaanii dandeettii keenyaan harka Waaqayyoo jala of galchuu hin dandeenyu. Ayyaanni Waaqayyoo garuu nu gargaara. Yoo fedhiidhaan namni harka Waaqayyoo jalatti kufuu baate wanta harka isaa Waaqayyoo jala isa galchutti erga Waaqayyo. Fedhaan namni harka Waaqayyoo jala of hin galchu taanaan mee yaadamee Phaawulosiin kara Damaasqoo irra tuunni bambanaa deemu rukutee harka isaa jala galchee fide. Fedhii ofiitiin Waaqayyoo fayyamanii harka gooftichaa jala of galchuun garuu hammam eebba, hammam mo'icha, hammam isatti hirkachuudha. Waaqayyo isa kana nutti dubbate. Mee buufata kana faarfannaa ritimillee badaa danda'e. Nafatau nati jettee haraawwatamu. Jaalalli nafatau gooftaa koo nafatau nati jettee haraawwatamu. Jaalalli nafatau nati jettee haraawwatamu. Jaalalli nafatau nati jettee haraawwatamu. Jaalalli nafatau gooftaa koo nafatau nati jettee haraawwatamu. Jaalalli nafatau Yesuus koo nafatau nati jettee haraawwatamu. Jaalalli nafatau nati jettee haraawwatamu. Ulfina silaannaa maqaa kee eebbifnaa. Harka isa hundumaa danda'u jalatti gadi gadi jedhaa nuun jettee. Tarii amalli cubbuudhaa akkasummi yeroo namaa kennee suuta nama ajjeesuuti. Amala cubbuutiin diduu keenyaan qolee jabaannee iddoo aarsaa kee irraa akka hin fagaanne afurri keenyas fuula kee duratti akka hin dadhabne of tuulummaan akka kufaatii dursuu kufnee akka hin argamnee fi na jalatti gad jedhaa gadi jedhaa. Ani immoo yeroo kottu nolol isin qabaa jette. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo afuura of ilaalu nuu kenni. Yaa Waaqayyo jireenya keenya keessaa wanta ulfina siif hin laanne akka nu of eegnu akka nu siin ol qabuu dhiifnee ofii keenya iddoo fudhannee yoo jiraanne amalli warra Fariisotaa nu keessatti latee hundee godhate yoo jiraate Yesuus Kiristoos ati warra Fariisotaatiin akkas jette isin awwaala maragamaa nana jette. Bakkeen keessan yeroo ilaalamu dibamoodha bareedoodha garuu keessanii waan gaariin qabu lafee caccabaa funyaan namaatti hin tolle jireenya namaatiif iyyuu hin taane namoonni kan isinirraa fagaatantu keessan jira jette. Yesuus bakkee diddibamuu namaa caalaa garaan namaa fuula kee duratti qabbana qulqullaa'u isaa barbaaddaa. Yaa dhiiga Yesuus Kiristoos qaraaniitti dhangalaatee nu qulleessi. Garaa keenya ulfina keef jedhii qopheessi. Fuula kee duratti akka gajjannee ulfina kee arginuuf nu gargaari.
fuula kee duratti gadi kufuun ulfina kee arguudha fuula kee duratti gadi kufuun jaalala kee hubachuudha fuula kee duratti gadi kufuun of dhiisuun ati afuroota hamootaa jalloorata irratti aboo argachuudha jettee galgala kana nutti dubbatte Waaqayyo nu gargaarisa kan humna keenyaan gochuu hin dandeenyu humni boora laba gala laba diyaa laba qash humni humnaan olii si biraa nuuf haduuf humni humnaan olii waldaa kanaaf haduuf mi ameen jennu humni humnaan olii si biraa nuuf haduuf humni humnaan olii nurratti hadhangala'u humni si jalatti gadi nu jechisiisu ofii keenya keessaa nu baasee yaada keessa barabaraa keessa nu galchu maqaa Yesuus Kiristoosiin si biraa nuuf haduuf warra si duratti gadi jedhantu ulfina argee warra boqu isaanii fuudhanii luka isaanii gidduu kaantu ibidda saragallaatiin gara Waaqaatti tulaalanii ol baanii warra si duratti gadi jedhan du'an argine warra akka Musee faa gaaratti ol baanii jechumaan hafanii namoonni ulfina siif kennanii ofii isaanii dhiisanii kabajatu ulfinatu isaan argate Yesuus Kiristoos mootummaa kee keessatti kabaji ulfinni kan ta'uuf warra fuula kee duratti gadi jedhaniidha ora bagaa ilaalabas warra ulfina keenya siif aarsaa goonuu nu gargaari Yesuus wanta ittiin of jennu waan ittiin of tolu hundumaa dhiifne siin moosisuu akka dandeenyuuf nu gargaari waa'ee obboleessa keenya Daakimeef si haa galatu waa'ee obbolootas keessaa kaaftee ittiin nutti dubbattuuf faarfannaan nutti dubbattu lallabaan nutti dubbattu mucoolii ittiin nutti dubbattu namootas keessaa dibdee nutti dubbattu hundumaaf teessoon kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u ammayyuu dibamni qabame gada dhiifamu mana kana keessa dibanni jira achi as ba'u iddoo aarsaa keetitti dibanni haa dhufu dibanni mana kana keessaa dibatoota dadhabanii dibatoota bogoleen isaanii bu'e hin kakaasu waan ta'eef mana kana keessa dibanni jiru achi as haa ba'u ulfinatti maqaa keetiif teessoo keetiif ulfina kan kennu haa ta'u yaa Waaqayyo biyya kanaaf nagaa kenne seenaan kaleessa ta'ee seenaa ciiggaasisaadha Waaqayyo nama bor biyya kana bushee jedhanii yaadan rasaasaan ajjeesu yaaduun waan hamaadha Waaqayyo baroota keessatti yaalameera Martin Luther Kingin illee isatu galaafate nama bor liiderii ta'a jedhu hadadhabus ajabaatus isinan geggeessa nama jedhu ajjeesuuf yaaluun caalaadhumatti biyya Ameerikaa mirga dhala namaatiif falmitu keessatti utuu namni hundumtuu ilaalu ajjeechaa Trump irratti geggeessuu yaaluun kuni Waaqayyo kun maaliif akka ta'e hin beeknu nuuf araarami lafa kanaaf araarami lafti kun nagaa yoo ta'e nutu nagaa ta'a lafi kun jeeqamnaan iddoo ijoollee keenya guddifanna waan ta'eef yaa Waaqayyo nus hin rakkanna kanaaf dirqama qabna biyya Ameerikaa kana fuula kee duratti dhiyeessuudhaaf yaa mootii nagaa kottu filmaanni kun nagaadhaan nurraa haa darbu abaluu yookiin abaluu filamuu miti yaa Waaqayyo nagaadhaan sabi kun nagaadhaan kanaan dura uleetikaa walitti kennaa ture saba wal qoccoluun ture seera gadi fagaatee jabaatee qabu bakkee ba'anii rasaasaan wal ajjeesuun biyya kana keessatti beekamaa mini geggeessitoota boora yaa galabash maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u afurri dhiiga dhangalaasuu barbaadu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u yaa Waaqayyo rukuti biyya kana keessa dhiiga namaa dhangalaasuudhaan mudhiidhaastanii akka saree maraatoolii gadi kan fiigan kan olii gadi fiigan dhiiga namoota dhangalaasanii kan dhangalaasuuf kan gammadan seexanni irra yaabbatee kan gulufu maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u lafa kanarraa kan rukutame haa ta'u dhiiga namoota dhangalaasuun dhiiga dhuguun ni bare lafa keenya impaayera Itoophiyaa fi bu'aa hin taane Yesuus lafa kanarratti waan akkasii seenaan akkasii hin ta'in nagaan kee gabiin kee lafa kanaaf haa ta'u saba kana sittan kennaan harkaa fudhi lolli saba keenya kanarra jiru irraa lolamu dhukkuba kan qaban lola dhokkataa kan qaban amma harka keessa manamaa jala of galchine akka goonu obboloota ko mee namoonni si dhukkubu Waaqoo duratti harka Waaqoo jala of galchaati Waaqootti maa namatti kan hin himanne ana minis kan isin fayyisu afur qulqulluun garuu isin fayyisa wanti itti rakkattan waa itti deebii dhabdanoo jiraate Waaqayyotti agarsiisaa Waaqayyo an harka kee jalaan of galcha kana caalaa waan kana baachuun barbaadan
kana wajjinis irrakkadhu dhaqee doktorii fuula doktorii si dhaabadhu ati hin dandeessa jedha harka Waaqayyoo jala of galchaa yaa irree Waaqayyoo saba kana gidduu deemi mekka wal bukkee jirutti gowwummaan harka wal keenya wal qabannu warri wal bukkee jiru warri dadhabdanis ka mammaa farraa kanaaf adduma isaan jalatti harka qabadhaa isaaniin hin kaasina mee harka wal qabadhaa Waaqayyo isinumaan isiniin fayyisa anaa miti isinumaan isiniin fayyisuu danda'a beektu isin bukkee namni dhaabatu ayyaana kennaa fayyisuu Waaqayyo keessa kaa'eerata afur qulqulluun networkiin akkaataa addaatti hojjeta waan ta'eef maqaa Yesuus miimmoo gara booddeetti darbii warra sana dhaqee harka qabadhu namni qobaan dhaabatiin akka wal bira jirtanitti harka wal qabadhaa ayyaana Waaqayyoo irraa nabinaati Yesuus Kiristoos ayyaanni kee dhufu harki gargaarsa kee dhufu waraansi diinaa umni dhukkubaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe ta'u yaaddessaan dhiphisaan dhiiga marrumaan muree kan dhangalaasu nyaata kan dhowu dhiiga kan ol kaasu kan sukkaarri namaa ol ka'ee gadi buuf ittiin xabu kan ol ka'ee dhiigaan rakkisu dhakkina onnee rakkisu kalee rakkisu dhukkuba dhokataan kan rakkisu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin kan buqqee ta'u jireenya namootaa kana keessatti mataa isaa dhooffatee yeroo eegee lubbuu namootaa nu gidduudhaa butuuf inni deemu utuu sana ofirratti hin beekin akka tasaa fuudhee sokkuuf inni jedhu maqaa Yesuusiin haa rukutamu maqaa Yesuusiin haa rukutamu maqaa Yesuusiin haa rukutamu maqaa Yesuusiin haa rukutamu nama nu jaallannu nu jalaa fudhatee nu boossisuu inni barbaadu humni dhukkubaa humna du'aa kan Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u humna du'aa kan Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u fayyinni ijoollee Waaqayyooti buddeena jedha buddeenni immoo nama hundumaaf kennama nyaata fayyinni sibiraa kan namaa kennamu namni kan enjoy godhudha kan itti jiraatudha nama kan dhiphatu kan rakkatu yaada kee miti maqaa Yesuus Kiristoosiin aangoon dhukkubaa seexanni kan itti boome kan irraa cabe haa ta'u boquun saba kanaa oola jedhu saba moo'ee haa ta'u bahee hamoo galee hamoo hojjetee hamoo waan isaan hojjetan barakatuuf gaa'illa eebbifamu kaadhimummaa warri jiran eebbifamani yaa Waaqayyo ijoolleen eebbifamtu iddoo hojiitti eebbifamani karaa irratti eebbifamani eebbi addaa maqaa Yesuusiin saba kana haa argatu boo'ichaaf gidiraa saba kana irraa cabsi yaa Waaqayyo nagaan kee mana keenya jireenya keenya keessatti haa ta'u biyya keessaa dhufne fuula kee duratti dhiyeessina biyya Empire Itoophiyaa isee lollisee noorziidhaa gara noorzi-westiitti gara saawuziitti iddoo ilaalee lolli itti wal geeddaru kana ati mootii nagaati nagaan kee biyya keenya haraqu asii biyya dhanna jenna garuu Finfinnee geenye deebina Waaqayyo lafatti dhalanne illee mandaratti dhalanne dhaquu sodaanna Waaqayyo inni kun amma yoomitti ta'a maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan kee dhufu yoo ati mootii nagaa dhufte malee mootiin haasa'ee peace counseling taa'ee lafa keenyaaf nagaa fiduu hin jiru yoo ati nagaa kee fidde malee nagaan kee lafa keenyaaf nagaan kee saba keenyaaf haa ta'u torban kan fuula keenya dura jiru nurkaa fuudhi ayyaana kee faraara kennu wajjiniin ta'e harka keessa nama namaan nutis sagalee kee dhageenye kana garaa keenya keessa nuu kaa'i dhageenye warra itti yaannu nu godhi harka Waaqayyoo jala of galchaa nuun jettee torban kana waa'ee makanaa yaannu harka kee jala galu ka afurri kee immoo sagalee kee nu yaadachiisu inni kana goota Waaqa waan taateef ulfaadhu kana yeroo jennu si abboomna mitis kadhanna ilma kee Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosii jedhii nu dhaga'i yaa abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee Waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u kan nu ga'u buddeena keenya har'aa nuuf kenni yakkaa keenyas nu dhiisi nus immoo kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu qoramatti nu hin gashin hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan ameen